Kanaatiif qindeeffannee jirruun isinitti himaa oduu gaddaatiin eegalla. Pirezidaantiin Oromiyaa duraanii Dr. Lammaa Magarsaadha boqochuu Aartist Alii Birraatiin gaddaatti dhaga'ame ibsatanii jiru. Pirezidaantiin duraanii Oromiyaa fi Ministeerri Ittisaa Itoophiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa Aliin bu'uuressitoota qabsoo Oromoo ammayyaa bifa muuziqaan qindeessan keessaa hayyuu isaan gafaatii jedhanii jiru. Aliin dabalataanis uummattoota gaanfa Afrikaa keessatti cunqurfamaa turaniif sagalee ta'uun jaalala hundaa hayyuu horateedha jedhan obbo Lammaan. Xalaa ibsa gaddaa BBCf erganiin boqochuu kabajamaa fi jaallatamaa Dr. Alii Birraa yeroo dhagaan gaddi guddaan akkatti dhaga'ame kan ibsatan obbo Lammaa Magarsaa walaloo fi yeedaloon isaa sagalee kiilolee isaatiin bareedee dhiyaachuun qilleensa bilisummaaf jaalalaa ta'uun Oromiyaa jaarraa walakkaaf tajaajilee jiras jedhan. Oromiyaa fi jaalala biyyaa qorqalbii uummata isaa keessatti ijaaree jira. Aliin barsiisaa Oromummaati. Barsiisaa qaaf obbolummaati. Baran bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa geggeessaa turetti hayyootatti dhiyeenyaan na gorsaa, na utubaa, na sirreessaa turan keessaa tokko ture jedhan obbo Lammaa Magarsaa xalaa isaanii kanaan. Oromoo fi saboonni obboloonni hundi hayyuu fi abbaa seenaa guddaa dhabaniiru kan jedhan Dr. Lammaan abdii guddaan garuu Aliin ilmaan Oromoo hedduu baasee guddisee geessisee jira. Sanyiin ni facaase biqilee ija godhateera jechuun bakka artistiin kun labata darbee fi kan ammaa keessatti qabu ibsaniiru. Akka obbo Lammaan jedhanitti Aliin har'a boqotus hojiiwwan inni hojjete hundi nu waliin hafu jechuun maqaan isaa jalqaba tarree gootota keenyaa keessatti ni barreeffama, ni weeddifama, bara baraanis ni yaadatamaa jedhan. Alii Birraa qaaliiwwan akka Haacaaluu Hundeessaa, Nuhoo Goobanaa, Daadhii Galaan, Usmaayyuu Muusaa, Eebbisaa Addunyaa fi kanneen biroo hedduu waliin akka maatii tokkotti bara baraan ni faarfama jechuun ibsatan obbo Lammaa Magarsaa gadda isaanii kanaan.